Akkam jirta yaa nama koo? Akkam jirta yaa nama koo, yaa nama dhugaa dubbatu, soba keessummeessuu didee kan aarsaa lubbuu laatu. Haacee koo warqii koo biyyoon sitti haa salphattu. Haacee koo warqii koo biyyoon sitti haa salphattu. Jajjabni akka keetii eessattuu hin mul'atu. Nurraa si fageessan kaa warri shira hojjetu. Nurraa si fageessan kaa warri shira hojjetu. Viidiyoo fi sagalee kee akkasuma oolmaa kan kee kabajaa fi jaalala kee kan ati nuuf gumaachite laallee daran maraannaa garaan obsa didee. Laallee daran maraannaa garaan obsa didee. Kaayyoo ati itti dhabamsiifamtee oomishnee dhalootaa laannaa hangamis yoo turre gumaa kee ni baafna. Hangamis yoo turre gumaa kee ni baafna. Mootummaa afaan qawwees waan dandeenyu hundaan kuffisuudhaaf hirmaanna. Kichuu akka keetii dhabnee akkamitti araaramnaa? Kichuu akka keetii dhabnee akkamitti araaramnaa? Ayyaanni waggaa ga'e kan nu wajjin geggeessitu fagaattee deemteeree Haacee ilma Hundeessaa addunyaarratti hin deebitu. Fagaattee deemteeree Haacee ilma Hundeessaa addunyaarratti hin deebitu. Osoo duutee kee dhageenyu ni deebitaaf si eeyna. Garaan koo obsa dhabee 50 na hollata. Ati halkan dhumaa maal nuuf dhaamte laata? Halkan rasaasni diinaa sitti aggaamamu maal jettee nuuf dhaamte? Haaceen dhagayamu. Maal jettee nuuf dhaamte? Haaceen dhagayamu. Dhaamsa kee gaafachuuf namuun waakkata. Ani bira hin jiruun 10 nutti kakata. Haacee namni si ajjeese afaan maaliif dubbata? Haacee namni si ajjeese afaan maaliif dubbata? Atuu hin saahibdu kaa nama ormaatitti. Namni si ajjeese maqaadhaaf illee taatu Oromoo ta'uun isaa haqqi. Namni si ajjeese maqaadhaaf illee taatu Oromoo ta'uun isaa haqqi.